Siree jirtu hordoftootaaf daawwattoota gammachuu fi nagaaf jaalala tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu. Har'as dambalii jaalalaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammachuu waliin turtii gaarii taasisaa. Egaa hunda dursa nageenyi Rabbii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kiyya akkam isin gara gammachuu waan dhufeef akka yaada keessan naa qooddaniif jedheetanii. Yaada keessan akka naa qooddanis abdiin qaba. Guyyaan hundi dhala namaatiif guyyaa wal fakkaataa miti. Guyyaan tokko guyyaa gaddaati. Guyyaan tokko immoo dabareessaa guyyaa gammachuuti. Akkasumas guyyaan tokko immoo guyyaa raajii kan yoomuu seenaa keenya keessatti of yaadachiisuu ta'ee nu quunnama. Dhagaa yaariyyoo tokko isinis maaltu si quunname jechuun keessan waan hin oolle. Ilmi namaa gaafa gara dachee kanaatti dhalatee mul'atu akkamitti akka guddatuu fi eessa akka ga'uuf maaltu akka isa muddatuu fi maal akka hojjetu akkasumas daandii sirrii qabatee yoo adeemillee maaltu akka isa muddatu Rabbuma qofatu beeka waan ta'eef lafa ofii yaadne dhaabbachuu yoo dadhabnes lafa Rabbi nu dhaabee waan hin qabnu miti. Egaanis guyyaa tokko guyyaa ayyaana mana maatii kootii ba'ee bakka hiriyoonni koo kan dubaraaf dhiiraa tokko dhaqee ilma namaa akkuma bifaa fi hojiinis yaadaanis adda adda ta'ee dhalatu gaarummaa fi hammeenya kan qabus dachee kanarraa hedduutu jira. Namoonni tokko fira fakkaatanii namatti dhiyaachuun miidhaamaaf nama saaxilan hedduudha. Akkasumas namoonni gara laafoon ilma namaatiif tola ooltummaa guddaa kan hojjetanis hedduutu dachee kanaaf keessummaadha. Guyyaa mana kootii ba'ee deeme kana mucayyoo keessummaa taatee kan amalaa fi gochaan bifaa fi taphni ishii baay'ee akka maagneetii kallattii garagaraatti ofitti nama harkisuu takkaanan wal bare. Anis itti siiqee hojii ishii maqaa seenaa fi bakka dhaloota ishii ergan qoradhee booda seenaa koo fi maqaa koollee hundumaan dabarseetti hime. Kana booda lakkoofsa bilbilaa walirraa fudhannee erga addaan baafne booda waliif bilbiluu eegalle. Bakka barbaannetti illee wal beellamnee walitti dhufnee waliin taphachaa fi yeroo keenya dabarsuu eegalle. Dhagaa amma adeemsi keenya tokko jedhee jalqabeera. Walitti dhufeenyiif jaalalli keenyas jaalala obbolummaa fakkaatee daraan cimaa dhufe. Isheenis ati dhugumaan obbolaa koo isa dhugaati jettee yeroo hunda tiruu koo jettee na waamuu eegalte. Anis akkasuma atis naaf obboleettii sirriidha. Anis gaafan ishee waamu tiruu kiyya jedheen waamuu eegale. Kanumaan osoo jirruu garuu jiddumaan mucayyoo takkaanis akkuma ishee duraa tana akka obbolummaatti wal baree turtii keessa garuu ishiin amma wal baradheen kun maal qaba? Anaa fi ati haadha manaaf abbaa manaa taanii osoo waliin bultii ijaarrannee jaalala keenya obbolummaa kana firii mul'ata qabu goonee otoo mul'ifnee hawwii kooti. Namoonni hedduun gaaffii jaalalaa bultii na wajjin ijaarii jechuudhaan naa dhiyeessanii turan. Ani garuu lapheen koo isaaniif hin banamne. Ani waan as jaaladheef gaaffii kanatti gaafadhe. Ati hoo maal jettaa? Yaada keenyaaf ibsi. Yoo ta'es ni ta'a jedhii natti himi. Yoo hin taanes murtii hin taane jedhu sirraa dhaga'uun barbaada. Yaada keen barbaada jettee waan keessa ishee jiru osoo nan bifanne tokko lama jettee natti himte. Anis sana booda yaada ishee kan dhaggeeffadheen waan murteessuu wallaale. Kanaafan gara yaada keessanii dhufe. Ani yaadni kiyya kan jiru ishii gaaffii jaalalaa dhiyeessite kana osoo hin taane hariyyaa koo akka obbolummaatti walitti dhiyaanne kana dhagaa isinitti agarsiisu. Wanta namni barbaade hafeet wanta namni hin barbaanne nama muddata. Ani sodaan konni guddaan obbolummaa keenya gara haadha manaa abbaa manaatti jijjiirree bultii wajjin haa ijaarru jedhee gaafachuuf tarii nama obbolummaa diigee ta'an jedheen qalbiin koo na hiramte. Asumaan mucayyoo akka malee jaaladhu ishii duraa kanaaf walaloo takka naffeeruu barbaade. Isin anaaf akka riimootii televizyiinii yookiin konkolaataa taatee qaamni koo guutuun akka waan ishiin socho'u natti fakkaata. Walaloon kiyyees akkas jetti. Goobantuu akka ji'aa iftuu akka aduu dubbiin afaan keetii kan dammarrame ooftu magaallee ija kuulaa qalloo mudhiin sunsaa namuu si argachuuf gurra coccobsaa sin argatu namuu siifan ta'a aarsaa caalchisee hunda namaa natus jaalataa quuqqaa keessa keetii natu siif hubata quuqqaa keessa kootii situ naaf hubata jedhee yaadni kiyyaa hedduu na gaafata. Egaa ka'ii mul'adhu afaan baasii dubbadhu dubbii walxaxee jiruuf furmaata kee laadhu. Yaadni kee na qabee ani of wallaalee akkan ol ka'ettiin deema halkan walakkaa takkaa yoon si dhabee maraatu kunuuf shakkaa.
takkaayyuun si dhabee maraachuu kunuuf yakka. My soul wants you, my ace looks you, my arms needs you, I'm only for you. Seenaa kana kan hin barreessee nama akka garaa kootti jaaladhu kan yeroo hundaa akka bishaanitti dheebodhu yeroo ammaa kana biyya Arabaa magaalaa Qatardo'aatti kan argamtu. Anis achuma haala hojiitiif walirraa fagaannee kan argamnu Saadaan Fatoo, Hariyyaatoo, Moomnaa, Muhammadii fi Darara birraa ilillee qaalaa dararte lubbuu qaroo jaalalaa guyyaa wal barreerraa qalbii galtee si jalaa anaaf si uumee beeki rabbiin abraa shantalaa waliif nu uume nu lachuu rabbiin koo waliin tollaa. Lafa jirtutti nagaanaaf ta'e dhagaa daawwattoota gammeetuu fi yaada keessan naaf qoodaa. Yaada keessan barbaada. Yaadni keessan utubaa akka ta'u gonkumaan shakku. Nagaatti sin jaaladhaa muuminaa koo. Toleeyyii obboleessa keenya seenaa kee waan nu qoddeef guddaa galatoomi. Daawwattoonni gammeetuufis yaada keessan qoodaa fi dhagaa lafaa loon hin jirre kabootan barbaadanii jedhu yookiin faltii hin soqan jedhu mitiiree onneen kee kan jiru bakka biraati. Atis kan jirtu bakka biraati. Kanaaf gaafa onneen kee gara na deemi jettee onnee kee to'attee gara onneen kee deemsiin jettu yoo deemte bareeda. Mucayyoon kun dhuguma si jaalachuu dandeessi. Ati hin jaalattu yoo ta'e garuu ammas homaa bu'aan qabu balaa qabaachuu danda'a. Yaadni kee ishee sana bira waan jiruuf mucayyoo ishee si jaalattee jaalattii dhiyeessite kana jaalala isheen sirraa barbaaddu guutuuf hin dandeessu. Saniif jecha mucayyoo gaaffii jaalattii dhiyeessite kana osoo hin miinee akka ishee gorsitee ishee jajjabeessituu fi hiriyyaa biraa kan hin qabne yoo ta'e akka namoonni kee keessaa qabdu hubachiisuunii amansiisuunii qabda. Yoo akka san hin taane deemtee borullee ishee gaaffii jaalatiif dhiyeessite kana dhabuu dandeessa. Kanaaf waan nama baasu abbaatu malata. Atis waan si baasu haga ta'e tuqxeetta. Ammallee taanaan waan si baasuu danda'u murteessuun gahee keeti. Anis kanuman jedha xumureera. Dhagaa yaada keessan nuuf qoodaa. Horaa bulaa deebanaa gammeetuu biidhaa Oromiyaarraa.